baga nagaan sagantaa filachuuf nan fiigaa nageenya koo nan eegaa kan jiru irratti baga nagaan dhuftanii baga wal argine jechuun barbaada. Biyya tokko keessatti nageenya fi filannoon cimina biyyaaf gahee guddaa qabu. Nageenya iddoo jirutti dinagdeen in guddataa, nageenyi iddoo jirutti walitti dhufeenya uummataa in dagaagaa, nageenyi iddoo jirutti dorgomummaan biyyaa olaanaa argataa. Kana malees nageenyi iddoo jirutti kalaqni fi oomishtummaan in dabala. Yeroo baay'ee nageenya waaraa, nageenya cimaa fiduuf filannoon kanarratti gahee guddaa taphata. Nageenya keenya cimsuu barbaachisaa yoo ta'e filannoo gaggeessuun mootummaa fudhatamaa hundeessuuf, hirmaannaa uummata keenyaa guddisuuf, dimokiraasii cimsuuf, tokkummaa biyyaa guddisuuf filannoon baay'ee in barbaachisa. Kanaafuu nageenyaa fi filannoo adda baasuu hin dandeenyu. Filannoo gaggeessinee nageenya keenya mirkaneessuu qabna. Nageenya keenya mirkaneessinee filannoo nagaa tasgabbaa kan ta'e raawwachuu qabna. Kabajamtoota keessummoota keenya, magaalli Shaggar erga hundaa'ee hojii gurguddaa hojjennee baay'ee bu'aa qabeessummaa taaneerra. Magaala ammayyaa, magaalaa dinagdee jennee erga jalqabnee booda misooma qonna irratti sheedii 19,000 caala ijaarree fayyadamtoota 300,000 caala bu'aa qabeessummaa akka ta'an gooneerra. Kana malees barattoota keenya carraa barnootaa kennuudhaan barattoota duraan 100,000 caala carraa barnootaa kan hin arganne erga Shaggar hundaa'ee 400,000 caala carraa barnootaa akka argatan gooneerra. Kana malees tajaajila fayyaa irratti hojii gurguddaa hojjennee hospitaala ijaaruu qofa odoo hin taane qaqqabummaa fayyaa cimsuudhaan ummanni keenya tajaajila fayyaa akka argatu gooneerra. Shaggar oduun hundaa'in tajaajila fayyaa kan argatan lakkoofsa uummataa miliyoona 1 kan ta'e amma erga Shaggar hundaa'e booda ummanni keenya tajaajila fayyaa kan argatan kan deddeebi'anii dabalee miliyoona 4 gaheera. Kana malees carraa hojii uumuudhaan lakkoofsaan 500,000 caala carraa hojii kenninee ummanni keenya fayyadamaa dinagdee akka ta'u gooneerra. Fayyadamummaa qonnaan bulaa irrattis qonnaan bulaan hubannoo akka argatu leenjii adda addaa kan kennine dabalee qonnaan bulaan keenya qabeenya akka horatu suuqii lakkoofsaan 1,000 caala mana harka qalleeyyii adda addaa ijaarree qonnaan bulaan keenya jireenya haaraa akka argatu gooneerra. Galirratti galiin keenya biliyoona 5 kan hin caalle amma galiin keenya biliyoona 40 caala gaheera. Akkasumas pirojektoota lakkoofsaan 1,400 caala xumurree magaalli ammayyaa maal akka ta'e uummata keenyaaf dhiyeessuuf mirkaneessuu dandeenyeerra. Investimentis duraan lakkoofsa xiqqoo kan ta'e qulqullina baay'ee kan hin qabaanne amma Shaggar irratti investimentii lakkoofsa isaa 5,000 caala baay'ee bu'aa qabeessummaa akka ta'an gooneerra. Kun bu'aa nageenya waan ta'eef nageenya magaalaa keenyaa mirkaneessinee dinagdee bu'aa qabeessummaa kan ta'e waan hojjenneef carraa kanaan baga gammannee baga qaama kana taane jechuun barbaada. Kabajamtoota keessummoota keenya, sochii ogeeyyii miidiyaa fi dhaabbilee siivik filannoo biyya keenyaa marsaa 7ffaa nageenya akka gaggeessinu filachuu nan fiigaa nageenya koo nan eegaa kan jiru
sagantaa qopheessanii magaalaa hammayyaaf kan barbaachisu tokko nageenya qofa odoon taane filachuuf waan ta'eef carraa kanaan jiraattoota magaalaa keenya marsaa filannoo marsaa torbaffaarratti nagaan hirmaattanii mootummaa cimaa mootummaa hammayyaa mootummaa gaafii keessan kan isiniif deebisu akka filattan carraa kanaan dhaamsa kiyya dabarsuun barbaada. Galatoomaa. Thank you.